Laaftu godha laaftu. Oromoo jirtan inni. Waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin qoodama. Nutiidhaa turre rakkoo sadatoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalaa isitu beeka. Waan ergani dhaabee hubadhu dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu bareechiisee lammii biyya keenyaaf biyyaana hunda wajjin baradhee haala biyya keenya uummata keenya irratti waan argee abdiin akka ta'e irra kaasee booda furmaanni yoo maali garamitti yoo qadeemu taate rakkoota taphatii keessa jiru keessa waan argate irratti hoggaan nama akka carraa OMN bana jiru. Isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii badii sana fakkaata. Abdii badii fakkaata. Firii bakka yaagan baja. Komaander jedhee kan dhaabatu sawii eessa maanti liba koo yaagan liba kan hin jeenna. Kanaaf imalli gara biyyaatti amma goone. Hundatu akka osoo kanarraa maqiin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattanii maatii keenya bira waan dhaabbattanii maatii wareegamtoota bira waan dhaabbattanii waan qabdaniin kan madaa'e waan wal'aantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudha. Kana bona min yana ma ba kana ga. Sinta bani. Share. Wannan rani ja umanni bi Germany otumma Germany kala tu dare ba. En maga ka afsor de e gande ra ka sani. Humna dan ne honda biyota tumira da badali tu de gar awasa tu de gar kesa. Biya Germany kana ajar kesa abase ka kesa income ko karte ragawo de. Har alle dana biyota nanno asani ti construction role da ajiran kesa. Biyyoota lammiilee kumaataman biyya naannaa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko galateeffadha galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jira keessa kan warra Dr. Shumar silaa ishee hunda eeganii Dr. Shumar galatoomin jedhanii Mamundur shiro dan jangan pun mau kasih kayak itu. Osopang yang ada di belakang saya pilih kayak mau tahu juga itu. Wani tuh apa orang yang sampai wena muda ada sih kayak segera. Galau tuh baju korban. Awas nih kayak sana mau. Dokter Subyampa, kau gak tuh jauh. Allah makan jajan mau sudah deh. Abdi kajian satu lagi kisah pura di karena nama sendiri be. Bagian protestu desa putih sani, hawasa, okan wida, okan tergantung orang tertentu, hawasu orang tinggal beritu, hawas dengan mereka pun hati cara cile, osor pitali, osor putih, osor bajai, kota mau satu dengan cale wajar kere, okan wajar kere sering dengan tempat sumber ban. Ya berarti kalian sih gimana? Gagal pari boleh itu sering orang tu arah kalau itu pari apa yang apa cuma tahu kan? Wow. Apa kan ni? Bosan orangnya katakan sih, kemudian siapa ketahui orang asmara kesel segala umat kaya deh, amal le akan dia mau sini kam sahu, baru sahaja kalian sih gimana? Amal le diri lupa arak manje to ko galado maye to kalam mamba halam manje ruti kamine wali marani wangara buntuamo wali ageku amaga sagale kami akan badu sagale tu jajjam tu sabo tadengkan dalam tu sawai laftu aku dulu sana. Laftu mana di sini? Karena memang betul kero di Jakarta ini biar atau betul di sini aja. Kami lama tu kamu nian.
yeroo ammatti liidii ummanni kee haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirre keessatti Oromiyaa keessatti ilmi namaa guryeerraa ajjeefama waan hedduu siin gaddisiisutti himu ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e namni betul yoo kana nama shawaa irraa argate tokko mamuttoo tokko maraa nama dhufe namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa ture yoo dur namni ture hoggaa argame eenyutu ture eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan gadi wal qabatu wanti hedduu si gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa eenyu keessatti ture hoggaa argame eenyu namni kun deega gaafatu jiru maaliif ture keessa gaafatu jiru eenyu ajjeese jedhanii illee gaafatu ummatuma keenya disensaayiz ta'e hayyuu Suuzan Moontaag jedhamu tokko waa'ee kana bareechee turte ilmi namaa waa'ee waa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayittuu lakkaa'uu dhiisa disensaayiz ta'a kanarraa kan ka'e magnitude of the killing kanarraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'ee haa ta'u sadarkaa kan kaa'e kana geenye jira this is horrible tokko kana lammaffaan ummanni keenya kumaatamaan hidhaa keessa warra wajjin dalagee keessaa nuufi nama haboo malee hundi hidhaa jira ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa ta'e namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu abukaatoon hidhamu maatiin irraa akka dhaqee humna eeyyamanii kaabee qorqorroonni jedhamu jiru eeggan akka illeetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa nama malee Oromiyaa keessatti Goontaanaamoo bifa hidhanii bikka margi namaa hin jirre Oromiyaan Goontaanaamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan biyya maali? Wal waraana. Oromiyaa keessatti Tigraay, Amaara, Affaari, Beenishaangul, Gaambeella, Kibba Oromiyaa tarii naannoo Somaaliitiin alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war akka wal waraansi waroo kuni dhufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotaa jiru. Qonnaan bulaatti ta'e bara waqtii namaaf hin qotan. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotan. Kan Affaar hin qotan. Oromiyaan lixaa waggaa afuri. Takkaan qotate kan qotate immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessatti lola Yuukireen Raashiyaa kana waggaa walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamamuudhaan jireenya akka malee akka qaalamu godhee jira jechuudha. Kabira sababa waraansaatiin daldalli akka malee qabbanaa jira. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin gidee hojjetu ta'a. Dambitoonni irraa kaasee magaalaan geeffadee hojjetu ta'a. Kamisee irraa kaasee nan geeffadee hojjetu ta'a. Mataa irraa kaasee nan geeffadee hojjetu ta'a. Adoo irraa kaasee nan geeffadee hojjetu ta'a. Sadarkaa nagaa isaatiin deemu karratti isaa maru ni ajjeefamu qabeenya isaa jalaa hubatamu. Sababa kanaan sochiin daldalaa hedduu nama rifachiisu gadi bu'ee jiru. Wallagga yoo qabattan taate daldalaan wallagga waan kanatti fakkaata. Saamamee biyyarraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Tireed gooliin akka malee gadi irratti ni jiru. Akkuma miti lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti dhabu jechuudha. Baroota kana keessatti taankii gubachaa oole sun xayyaarri gubachaa oole sun rasaasni dhugaamamaa ture sun maallaqa sanaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa sanaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuu qabu. Maallaqa sanaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan
daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kana qabeenya dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni daagamanii jiran, manneen barnootaa cufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessatti naannoowwan kana keessatti mana barnootaa keessaa hamanii jiru. Waan kana siyyasni gochuun barbaachisa. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan hanga 25 qabu midhaan yookiin facaafatee yookiin kan facaafatee nama. Gama Gujii gama Wallaggaatti har'a namni buna isaa gurguratee gurguratu hedduu hafuudha. Kanaaf qabeenya dhuunfaatiin kan mootummaa akka malee macheessa. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii gibee biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti godhatu faan biyyattii buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa tokkoffaa baane qabu. Mana madiinaan tokkotti tokkoffaa baane. Akkuma daraartuu dubbuu saditti waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasu safarra wal buqqaasu beekaa wal mancaasu tokkoffaa baane jechuudha. Namni buqqee gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti sanarratti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee. Saba lola kanaatiin investimentiin silaa biyya alaatiin hundi biyya hiyyeetti. Investimentiin silaa biyya alaatiin irraa dhufuman. Kasilaan dhufee qabeenya uumamaa qabu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyya kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa ittisuu qabu sun kaduu ni dhaabbate kan jirus geessaa jira. Saba kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin saba lola kanaati. Saba namni keenya dhume, saba miti namaa miidhame. Warri biyya san gargaarsan liqaadhaan bifa adda addaati doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaastu jechuun saba lolaatiin jalaa yaastu kan gubbaan qoomaa ittiin hin naqin kan guyyarraa hirkataa dandee gadi buutee jechuudha. Waan tokko ni jira gaafa nama birii black market gabaa keessatti 61 birii 61 doolarii tokko 61 arra 82 jira. Baatii kan keessatti birii meeqa dabale birii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 200 kan taate gatiin isaa amma itti dhufee jira. Dhibba afurii gadi dhagee jira. Kiraan manaa sanii dhagee jira. Midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi sabbee. Maali waa'ee diinagdee jiru? Sababa waraasa kanaatiin diinagdeen dhufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee wal waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf wal waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana sukkuudhaaf barbaachisaa akka ta'e siniimu. Naannoo sekiuriti darbee dhiibbaa fidee jiru. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black marketii akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiileen biyya keenyaatti kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliif bu'ee gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadatoo rakkina hamaa keessatti gargaaraa kan jiran hubachuu uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee yaada. Gama siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti dhugaa jiru sababa ca'umsi kun ca'umsi qeerroo keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fidamu sababa hadiida irraa ba'uu isaatiin wanti